Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala Haliimaa Orootuu welkama shamarka fuunii hundi keessan alaaf biyya keessa nageenya keessan akka qabu isiniin jedha hordoftoota baga jiraattanii hundi keessanitti guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii hordoftoota kiyya warreen hin gammaa YouTube chaanaal kiyyaaf maatii naaf taatanii na jajjabeessitan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u. Amma illee akkuma rasentan like share gochuun dagatiin warroonni haroota ta'illee welcome baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii isin madhee jira isiniin jedha. Subscribe like share godhaa maatii naaf ta'aa yaada fi hasaaba keessan komentii jala barreessaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo obboleettii teennata miidiyaa kanarra deemtu ka abbaan manaa isii qaama qullaa kan isii ala baasee video sanarra haasa'u dhufe waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee qalbii namallee cabsu waan dubbachuu fi amanullee nama dhibu jechuudha. Niitii ofii niitii halaalaa haraama miti niitii halaalaa kan hiikaa godhatan sanuu niitii ilmoo isaa guddiftu kushiinaa namaa kana keessatti nuyiin adda keenya dalaynu akka miidhamaa jiru nuyi biyya arabaa jiru hundi keenyaa ni beekna jechuudha. Hangam akka dalagaan ulfaatu kanarratti daa'ima guddisaa taniin isiin akkana jiraattu birrii fidi maallaqa fidi jedhee maallaqaaf jecha qaama isii viidiyoo waraabbatee viidiyoo gadi dhiisa. Yoo niitiin halaalaa haraama akka ustaaz Raayyaan Abbaa Mancaa baanan halaalli haraama ta'ee haraamni halaala ta'ee jedhanii isaanu akkasanii niitii halaalaan fuudhe niitii nikaa ofii qaama waraabbatee viidiyoo mana yoota isaanii wajjin bakka tokko jiranii amma waliin taane wal dhiisan akka isiin jettutti niitii ofii halaalaa qaama viidiyoo waraabee yoo birrii jecha gadhiise sila namni akkamitti nama wajji jiraata akkamitti nama amanaa akkamitti abbaa manaa kiyya jedhee wajjinuu carqii baafatee gadi ciisa jedhanii bar ajaa'iba. Abboo rabbi qullaa si haadha bu addunyaa akira homattuun boyni yaa namichannan niitii tante ati silaa dalaydee masruufa gootaaf ishii kushiinaa arabaa keessatti gubattu maallaqa jettee satirii niitii teeta halaala haraaman taane niitii tanteete halaala miidiyaarra suuraa isii viidiyoo isii qullaa miidiyaarra gadhiifte rabbiin addunyaa akira qullaa si haadha yaa nama niitii tante akkana goote dhiira maraa miti obboleewwan kiyya dhiifamallee naa godha dhiira akkana saree duniyaaf jecha saalaaf adaba fixattee niitii ofiiti jechuun haadha ofii obboleettii ofii haadha manaa ofiiti jechuun kafana ofiiti niitii ofii jechuun abbaa faati manaa kafana tokko jechuudha. Namni niitii ofii akkana godha maallaqaa jecha kabiraatu dubartii biraatu yoo namni tasa walitti dabalamee akkanan godhu qaama namaa kana miidiyaarra yoo baase warqii argatamoo maaliin daa'imandi argataa namni yoo qaama namaa kana miidiyaarra baase wanni haaraan hin jiru miidiyaarra qaamni baay'illee waan namni kamuu qabu wanni isii nagaan daa'ima kana guddifattee jiraattu kana maaliif ruhiin jiraattee maa dalagattee daa'ima kana guddifattee jiraattee isii balleessuuf haafu ajjeessuuf daa'ima kanallee kan guddisne jechuudha. Daa'ima kanallee yatiima godhee badhetti gatuufi ishii nagaan daa'ima kana guddifteetiniin ishiinuu daa'ima badhetti darbiteetiniin ofii hin jiraanne meeqa kamii ka daa'ima badhetti darbeetiniin ofii jiraataa jiru. Ishii akkanatti hojjettee goydee irraa beeksisa. Ka cinqiin yaaddu hin tabboo rabbi si haa cinqu waan biraa siin jedhuan. Wallaahi obboleeyyan kiyya dhiifama naa godhaanii kunoo dhiira akkanaa kana jira mee maaluma jedhan yoo abbaan manaa niitii ofii akkana godhu mee maal jedhan akkamitti nama amanan akkamitti nama wajjin deeman taarikuma dhageenyaa guyyaa yaa rabbi kiyya maan nu dhageessista maan nu agarsiistallee har'a mijattiin tuni qawwaasteetini nafsee ofii haa baastu jechaafi malee isiinuu kasilaa gargaaran isiinuu rakkoo keessa jirti isiinuu qaamni isii gogee akkana jirti namni hin saalfata. Eebii namni miidiyaarra qaama satirii sattaratu inni satirii isaa rabbi satirii isarraa haasaa kabajaan argatiin inni bakka ga'eetti maratti rabbi isaa haa diqqeessu nama akkanaa kana. Xannacha tokkochaa fi foon muluun ajaa'iba namni badaan maqaa gosa baalellee nyaata jechuudha amma akkasuma maqaan baaleedha
namni baale adab shir obboleettiitii homaa miti rabbiin si bira haa jiraatu rabbi si haa eegu nafsee keenke eegi rabbi kiyya maali namni akkana yaa rabbi kiyya astagfirullah yaa rabbi allah rabbuu satrii namaa kenne namni uffata ilmi namaa ani dhiirta jedhanii wajjin galanii satrii namarraa saaqa maallaqaaf jecha rabbiin du'aayin tun sitti haa maxxantu oolchee simbolchinii rakkinni isii akkasitti ofiitifuu goydee daa'ima kana guddisaatiin kushinaa namaa keessatti gubatteetiin ka jiraattu kasilaa isiifuu osoo sammuu qabaatte ka isiifuu waa ergitee gargaartu ganaa maallaqa isirra barbaadda faallaa maallaqa san dhabnaan duraa ati yoo niitomaaf isii hojii galta duraa yoo inni viidiyoo odoo isii wajjin jirtu warabbattee fi boru karoora kana itti xiyyeeffatte أعوذ بالله ربي إيرس أكنا نمر حاكب والله أكنا كنا ربي نمر حاكب وقارن لي مجرى والله إيرس قارن كستري نمتكب كأدب نمكب وناموس نمكب ربي نمريس هذا إيرس كأدب نيتي سكب كنيتي سكبج ولكن سريع كنا ربي شهادك إس ربي الدنيا أكره سحاون جسنا أكنا duniyaan tana namni idmee zalaalamii irra jiru jiraatu osoo miliyoona illee qabaate namni idmee zalaalamii irra jiraatu walaakin rabbi isa haa xiqqeessu bakka ga'ee maratti rabbi qullaa isa haa dhaabu rabbi isa haa faddahu du'aayin tun isatti haa maxxantu baatii arafaa ji'a kalaa'e kana iida kalaa'e kana sitti haa maxxantu du'aayi rabbi qullaa si haa dhaabu rabbi qullaa si haa dhaabu addunyaa akiraate homattuu hin bu'in kaniitii tante miskiina daa'ima wajji akkana gubattu kana garaasi nyaatu dhabdeetini sodaan rabbii si keessaa haaqame isiinuu daa'ima wajjiin akkana gubattee kushinaa namaa keessa dalagaa jirti nuhuu himimmaan qabachuu dadhabne yoo akkana isii arginu miidiyaa kanarratti daa'ima kanaa wajji akkana makaraa argiti kushinaa namaa keessatti tuni garaasi nyaanne maallaqa keettuu garaasi nyaata لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي يا ربي يا مال من أرجسيست علمنا ما كربون قصته علمنا ما قياما نما أعوذ بالله ربي سحافة الدوري ركنا الله ربي سحاتك السوق بك غير مرتي yaa ijoollee keenya natti callisina yaa qeerroo oromoo dhiiraaf dhalaan keessa natti callisina na bira dhaabbadha biyya namaa keessa sammuun kiyya na nyaatame daa'ima wajjin isa waliin kalaas waliin taane yoo na dhiisee maaliif suuraa kiyyaa fi qaama kiyya qullaa walii gadi hin deemu oromoo qeerroowwan oromoo ijoollee keenya ijoolleen baay'ee jira arsiin harargeen jimmaan baay'ee jirtanii inni maa natti taphataan intala oromoo takka obboleettii keessa le'anii maaliif natti taphata narraa tiktookii isaa naa guba akka qullaa na gadi lakkisne osoo qeerroon oromoo meeqaan tab jirtu harargee arsii jimmaan jirtu beekaan meeqa osoo jiru nafa kiyya qullaa akka namni nan agarree oromoo hadaraa isinitti iyyaa jira hadaraa an obboleettii teessan tarabbiiti akka nafni kiyya qullaa nan mul'anne oromoo an intala muslimaati bakka akka nam tokko itti heerume jaartiidha akkana na godha je'ee yaanne gaafsanillee osoo birraa dhorgu waa meeqa godha namtichi san jawwaalaan jechuu na bira dhaabbadha hadaraa keessa namtichi qullaa naga lakkisu jira osoo isin agartanii qullaa naga lakkisu jira oromoo mee oromoo akkam man taane ta'ii obboleessan qaba obboleettiin qaba na arganii akkamiin taana arganii akkamiin taana arganii wallaa ijoolleen dhalaa yoo isin irratti jaarsa keessa amantanii fireendi keessa